Ashama harka kone jira jirtu maatiin amboo miidiyaa akkam nagaa jirtu baga nagaan dhuftanis minta mee har'a mana amboo jirra mana amboo maaltu nu fidime wobitaa dhageenya gara wobititti dabarsa. Aji ashama harka fuune jirra jirtu hordoftoota kabajamtoota amboo miidiyaa nageenyi keenya bakka jirtanitti isin haa ga'u isiniin jecha gammachuu addaa qabna baay'ee gammannee jirra ifaan nageenyatti. Maaltu jira eega gammachuu qabaanneeta harka duwwaa dhuftee wabii. Rakkoon qabu mucayyoo micoolaati waan ta'eedhaan finnaaf yeroo biraatis. Ayyee amboo gammaddee sinjetta gammachuu kee kan milkii haa ta'u wabiin akkanatti kinoo harka duwwaa dhuftee mana namaa qabi amboo qabi baga gammadee kan kana caaleen jiru qabi asumaanas sin jedha asuma bira siyaa taa'u. Imbooyin wabii imbooyin guyyaan biraatti sin jira. Kuma barbaaden jira uumaa mana keessaa dhabeen jira nuuf kan ifaan osoo irratti namni suuqii deemtee bitattee dhuftee maal gochuu hin danda'u amboo kun baay'ee natti dhaga'ama. Wabii eega mana nama tokko dhaqanii biyya keenyatti yookiin akkuma beektu sanii shaallitti keekii wuksii jedhamu maal jedhama? Akka taraan kiyyaa amboo miidiyaa congratulation baga gammadduu bileetti keenya qaalii fi jaallatamtuu kabajamtu baay'ee jaallannuu fi baay'ee kabajnu akkasuma gaafii qabu bileetti jettu bileetti gaafii gaafachuu jaallattu baga nuuf gammadde si jennaan gammachuun gosi qofanti dhugaa dubbachuudhaan baay'ee tokko gammadee akka cabaa ta'ee erga tokko guunnee turre gaafa shinna biraa haftu baay'ee tokko gammadde ta'us yeroo isaa eegee wanta hin taane jiru amboon nuuf milkooftee jirti baay'ee gammanne ifaa koomee irraa qannasanii gammachuu jechaa jiraasi bira. Ayyee amboo eeyyee akkasuma obboleettii keenya akkuma yeroo hunda dubbannu kan yuutuubiin waliif nu kenna jechuudha garaagaraa walitti nu fide obboleewwan nu godhe amalli isheetillee akkasuma wanti hundi ishii kan keekii taate akkuma dura dubbadhe san kan keekii taateedha ambooni. Kanaaf amboo koo baga gammaddee sin jedhaa sumaanii congratulation. Egaa kan namni duraan uffatuma takkaayyuu bitannee yookiin uffata takka waliin bitee jiru nu galuuni haga gammannu hin beekna. Ammannee faaraaf naamti wabii haga nu bari'utti. Amma immoo asitti immoo akka uffataa sana odoo hin taane kan asii kun immoo dadhabbii keenyaa namni beektee birriidhaan bitataa akka salphaatitti guuttachuu danda'a. Nu immoo isaanillee gochuu dhiisnee oduma birrii isaanii tarkaa qabnu maaliif wanta irratti ifaajaniitu argatan tokkotu namatti mi'aa jechuudha yoo hojjetanillee akka jenneeti itti ifaanyee halkanii guyyaa irratti qabneetoo walii argamsiisne yookiin arganne jechuudha. Kanaaf amboo baga gammaddee sin jedhaa sumaanii amboon akkasuma nama yaadaa nama gochuu danda'u nama yaadaa adda addaa dabarfachuu danda'udha. Kanaaf meesitti dabarse. Isa galaatabii dubbattee jirti. Amboo jechuun dhugaa jechuun kolkaasuuf otoo hin taane itti dabaluuf otoo hin taane amboo oromummaa addatti boontuudha. Nama oromummaa ishee keessatti nama baay'ee harkeedha. Nama baay'ee karaa oromummaa kana fakkeenya guddaa irra fudhatteedha. Nama adda guddaa kaffalaa maatii ishee gidduu irratti maatii irraa kaastee hanga har'aatti agarsiisaa guddaa kaffalaa nama turedha. Amboo cimtuudha akkasuma nama gaafii gaafachuu fi deebisuudhaaf nama qophiidha. Mammaaksota Oromoo keessatti waan dhageen beekne isheerraa dhagaa jira dhugaa dubbachuuf nama dubbii mammaaksa gaarii samaas mammaaksa nama irra tarkaanfattudha amboon. Kanaaf mucattii baay'ee jaalladhuu fi baay'ee kabajuu akkasuma baay'ee ittiin boonnudha. Kanaaf immoo baga gammadde jennaani gaafa ishiin gammaddee miidiyaa ishee kun gaafa guddatuufi miidiyaa ishee kanarratti nu boonsite garaan nu boonsiti kanaan duraa caalatti jechuudha. Hojii addaa hojii ajaa'ibaa waan oromummaa ishee boonsuu danda'u waan addaa nuuf fiddeefti kun abdii kooti isheerraa hin gooti jedheenis abdiin qaba. Kanaaf baga gammadde obboleettii keenya sun jechuun marabaadha. Beefaatti fufii dubbiin jirtu. Tufi kamiifu.
Hayyee wabii gara tokkisin jedhaa eeyyanii namni tokko akkuma dura dubbannee jirru namni dubbii beeku tokko beektee isin dhibu. Kanaaf amboon illee nama dhibu yookiin immoo nama miidiyaadhaaf akka haaraatitti dhufu miti. Akka nama dura bilchaatee lafa jirutti jechuudha. Amboo yaan ishiin dabarfachaa jirtu ammayyuu argaa jirra miidiyaa irratti. Kanaaf nama hojjetteetoo itti milkooftu siyaa godhu siin jenna. Wanti tokko mooyyuu beektee yoo socho'anii yoo waan tokko jedhanii wanni hojjetan hin dhabamu. Kanaaf jabaadhu siin jenna amboo keenya hojii gaarii siif haa ta'uu. Jireenya kee wajjiniin bara kee wajjiniin isa hojii eebbifame siyaa ta'u siin jenna. Maaliif yuutuubiin kuni yoo namaa milkaa'e kan iddoo guddaatti ga'an jechuudha. Akka miidiyaa biraa guyyaadhuma tokko irraa tattaphannee kan dhiisnu jechuudha. Yoo jabaannee itti hojjenne kan ilmoo keenyaatti dabarsinu jechuudha. Akka tasaan omti yookiin immoo rakkinni wayii mudateetoo yoo nu jalaa hin cufamne kan irratti hojjenneetoo uummata keenyaan irratti wal barru jechuudha. Yuutuubiin waan guddaadha. Guddina isaa immoo akkasumatti beekneetoo irratti hojjechuu qabnan isiniin jedha obboleewwan keenya. Amboo bichaa odoo hin taane wantoota warroota guruupiidhaan jiru kana bichaa odoo hin taane dhugaa dubbachuu fi yuutuubiin waa baay'eetu jira. Irratti babal'isanii yoo kan hojjetan ta'e waa baay'ee irraa baranna waa baay'ee nu barsiisa yuutuubiin. Kanaaf amboo keenya jabaadhu irratti hojjedhu nama irratti hojjetteetu milkooftu siyaa taasisu siin jenna. Mee asii mee amala amboo mee wabii mee amala amboo mee erga gara yuutuubii kana dhufne amalli ishii kan dadhabaas ta'e kan immoo baay'ee deeggartu soo ta'e mee amala amboon qabdu mee asumatti ishii sin dhageetti mee dubbadhatti. Tole amala amboon qabu yaa waan akka daddarbeen ture muddamee too jechuudha. Gaafiin kun hin jira seenaa beektee booddee karaa keessaa qabeessaadha akkuma asitti jirtaa yoo durallee akkuma seenteen jirtaa. Haalli lammata ittiin dabalamee dubbadha waan ta'u. Tole hiikaa uumaa beeksisin jedha. Amboo jechuun anaaf hiriyaa koo wal qixxee hiriyaa kootiin ilaala. Akkasuma baay'ee jaalladha amala ishii. Amala ishii keessaa kan natti tolu dubbii mammaasaa fitti akkuma dura jedhe. Bakka gaaris ta'e amaas ta'e tokko mammaasa bira dhoofte darbiti. Mammaasa ajaa'ibaa keessaa burqa. Kanuma jaalatti taafuftu jechuun barbaada. Kan biraa immoo wanta isiif hin galle tokko irra darbuu barbaaddu. Wanta isiif hin galle qad gootee gaafachuu barbaadde jechuudha. Gaafii kooti jettee gaafattee irra darbuu barbaaddi. Inni amala ishii keessaas kana baay'ee jaalladha. Amala kan biraa keessaa immoo nama wal madaalchisuu hin barbaadu. Nama guddaa tokko nama ilaaluudha. Kunis ishee biratti ija tokkodha. Inni kan biraa immoo oromummaa ishee baay'ee jaallatti, baay'ee kabajji. Inni aarsaas itti kaffalaa dhuftee jirti akka maatiitti. Kanaaf amalli amboo kanneenidha. Mala boonsaaf amala baay'ee ajaa'ibaadha dhugaa dubbachuu. Ergiin ishii barii kanan irraa arge jechuudha. Kanaaf amboo kan macaalaa amala kee ajaa'ibaa kana hin ciccirrii diraan itti nu cimsi kootu miidiyaa kanatti waan gaarii waan bareeda isaa qabachuuf kootu siin jennaan. Kana hunda gaddeeqamee biraa sadaqisifa. Tole wabii maali waatu si aarse moo waatu si duuba si waamamu maaluma taatedha. Yaada guddaa inni duucha. An dhaggeeffadhu walii jallee kan dhufne. Akkanumatti dhallee koongiraatuleeshin jenneeni qanee biraa dhallee waa makiinatti fidee waa xalabsiisnaa fi onlaayinidha jennee walii galle. Ati garuu kanatu si aari amma. Kan yaalle maaliif Kuni kan ambooti. Homaa godhuu hin dandeenye. Kuni kan ambooti. garaa koo hin beektanis ifaan garuu nama wachuudhaaf akkanatti tattaafachaa jiru. Mammaa ofumaa mammaattu dhiisi. Ofumaa mammaattu silaanaa mammaa hin booyne booyne. Maata gannaa dhiisifaatti bilana. Dhiisi hin booyne akki gootu wanni hunduu guyyaa qaba jedhiifi bila darbii. Guyyaa fiddeessan immoo na boonsisu waanuma dhoollee akkaataa kutatti kanatti
Kanaaf amboo wabii koo irraa fissin jedhaarii asumaan dhiifamallee asaruu tole gara amboo sittoo deebitee jedhe amalli amboon qabdu asuu ibsitee jirtaa amaluma akkasiisan qabdii anillee akkuma bartan hundaa'e si mirkaneessa jechuudha. Gama kaaniin immooyyuu nama akkuma jettee nama kabajji nama jaalatti suni amala keetii itti fufisi jenna amboo keenya akkasumatti hin jijjiiramini. Egaa ka namni kan jijjiiramu darqiidha malee namni jijjiiramu. Kanaaf amala gaariidha itti fufisi jenna amboo koo. Gama kaaniin immooyyuu gama yuutuubiitiin immooyyuu akkuma har'a yuutuubii irratti wal baranne kana borullee nama biyya keenyatti gallee wal baranne wajjin nyaanne dhunnu nu haa taasisu jedha. Nyaata kanatu isa dhiise kabbido isa dhiisu waa'ee nyaataa isa dhiisi. Nyaata kanatu kan jaallatteetti wabii koo. Nyaata kanatu sagal akkanatti yuutuubii irratti sadii dhibba tokkoof tokko. Akkasi wabii waaqaan hin beeku wabii waatu waamaa waatu qirqirsaa walii wallaalee jira. Akkasii bifa walii godhaa gidduu gidduudha simboo aarsuu barbaanneeti. Kusa tokko qofaan baatedha. Madaan guyyaa guyyaa kan nu callaqaa walitti gargaara gara faafaa jenna. Lakki wabii waan isi dhaga'a. Kan amma dubbatte kanarraa deebi. Madaan kasi cannaxxane dhageetis hin beeku argeetis hin beeku. Ana garuu na cannaqanis cannaqeetis hin beeku cannaqameetis hin beeku. Anaa buduun ta'in ani maan cannaqamne ifaa koo galatu. Isee gizee akkanatti gaban kana akkana jettee marii namaa deebisuu waan bareeda. Kanaaf as jaalladhaani. Cannaqamaa oolanii jiru. Kanaaf waan jedheen ifaa afaan anti gongoree beekte waan ariifadhu. Afaan waan bara kanaa hin beekane akkaratti namaa deebi'ee kanas sodaadhe. Kanaafi ishee maali jette sani? Ishee suni akka haadhaatitti kan si kabajjeessi wajjin jiraatudha. Kanaaf dubbistuun ta'e jechuudha. Kan wayi maali kan kun? Waa'ee madaanii bara seeraa waldee ishee odoodhaan amboon laal maal jetti sitti fakkaatti? Hoomii koo maalitti dhiphattee naa waraabdee erga ishee si dhiphistee ati lammatamaa dhiphattee ijoolleen illee sadaffaa si dhiphistii dhiphinni sitti baay'ata siin jetti. Kanaaf amboo koo tasgabbaa'atillee ifiin homaa hin dhiphanne jechuudha. Akkasiin jedhu obboleewwan keenya maaliif yeroo tokko tokko yuutuubii kanarratti dhufnee wanni tattaphannuu fi yeroo dhuma hunda namni fuula guuree yookiin hisaaba lolaatiin yoo seene namni namallee hin dhaggeeffatu. Kanaaf loluurra immoo kolfa wayya taphachuu wayya jenneeti kolfallee taphallee keettamanna jechuudha. Kana nu of faltaasiniin jennaa dhaamsa hoo qabaatte wabii asumaanii amboodhaadhaan. Ayyee dhaamsa dhaamaa turreerraa qoosaan kunillee akkanaaf nu qoosaan kana gaafa hojii hojjetutti nu mati. Akkasiin jennaan amboo keenyaa tarii qoosaa keenya keessatti yoo nu fatte nuuf kakkisiin jenna. Baay'een moosi jaalallee hin beektaatiyyuu karaa sitti deemnu. Kanaaf jabaadhu bareedduu keenyaa jabduu keenyaa hojii gaarii irratti hojjedhu. Jabduu sirbaasin jedhu kana immoo isa beekisa hinti. Orjinaalas jechaa jira. Jabduu keenya jabaadhu itti fufii. Hojii gaarii bara hojii gaarii siifaa ta'u nama miidiyaa kee irratti hojjetee hojii gaarii waan oromummaa kee boonsu waan biyya kee boonsu waan isa itti manni keetti waa'ee gabee sanaa deebiseetti argachuu dandeessu. Siifaa ta'u jabaadhu itti fufii si jaalannaa si qabannaa goleetti teenya qabu. Ifaan hin jirti kun tafi qabate. Anamtu nan qabanne tole wabii koo galatoomi guddaa narraa gadi bu'i. Kanaaf eeyyani wabii koo hojii gaarii siifaa ta'u hojii yuutuubii kan maatii kee fiddeetti nu barsiistu kan ofitti nu barsiistu. Maal? Ifa nan dogongore asumarraa.
Bishaan sii kennu moo? Dhugaa dubbachuuf warri amboo faana dadhabaa turtan karaa garaagaraatiin dhugaa rabbii obboloonni garee akkasuma obboloonni gara biraatii dhuftan sagantaa gurguddaa garaagaraa amboo miidiyaa maqaa jedhu baasuudhaan sagantaa adda qopheessaa kan turtan. Guddaa galatoomaa isin jennaa dhabaatis amboo faana dhamahaa turtan hojii ishiitiin isiniif argamu isin jennaa. Hundi keessaa baga gammanne ifaa koomee hordoftoota ishii galateeffadha. Maal jechuu gongorree? Baay'ee tola itti ilaalinaadha. Maaliif alatti beeka waan wabiin taate jechuudha. Kanaaf tolee akkuma isheen jettee hundi keenyaayyuu itti dadhabnee itti dhamaaneeti as keessatti immoo yoo eeyyan amboo miidiyaa kan jedhu maqaa baasuudhaan illee kan adda duree yookiin immoo bakka bu'aa maal ta'etu namni jira jechuudha. Isa kumaa isheetti maqaa dhooftu. Kanaaf isin hundumti keessan hojii warri gareetillee yoo amboo dhumtuu duratti gatte yookiin biraa rafte yookiin maal jettu hin rafin irri badhamne haga barii kan irratti haasa'aa turre ni jira jechuudha. Hundi keenya warri alaalchi warri gareetis hundumti keessanuu galatoomaa isin jetta obboleewwan keenya akka nuti bira jennu akka nuti jaalalli keenya kaakufu galatoomaa ilmaan oromoo hundumti keessanuu isin jedha. Uffata kabajamaa